Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya oduu waliin allaliseessaayi. Pireezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Obbo Sanyii Dashuu damee magaalaa Amboo mana barumsa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa 1-4 itti maatii barattootaa waliin marii taasisaniiru. Pireezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Obbo Sanyii Dashuu damee magaalaa Amboo mana barumsa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa 1-4 caffeetti bakka hooggantoonni waajjira barnootaa magaalaa Amboo argamanitti maatii barattootaa waliin marii taasisaniiru. Marii taasifame irratti haasaa baniinsaa kan taasisan walitti qaban koree gamtaa maatii barattootaa Obbo Baqqalaa Raggaasaa hooggantoota Waldaa Dargaggoota Caffee fi maatii barattootatiin baga nagaan dhuftan erga jedhanii booda manni barumsaa Caffee hundeeffamni isaa dhiyoo ta'e gara hojii baruuf barsiisutti kan seene. Barri kun waggaa tokkoffaa isaa ta'us akka manneen barnoota buleeyyitti wantoota barbaachisoo ta'an guuttachuudhaan barsiisota ogummaa barsiisummaatiin dandeettii gahaa qaban qacaree qulqullina barnootaa fooyyessuudhaan barsiisaa kan jiru yoo ta'u, kanaan olitti garuu akka fooyya'uuf hordoffii fi deeggarsi maatii barattootaa olaanaadhas jedhaniiru. Itti aansuudhaan gabaasa hojii waggaa walakkaa mana barumsichaa kan dhiyeessan Daayirektarri mana barumsaa Caffee barsiistuu Haannaa Gabree akka karoora keenyatti galma keenyaaf hojjenneerra, kanaan olitti garuu gama hundaan hojjechuuf qulqullina barnootaas mirkaneessuuf deeggarsi qaamolee hundaa barbaachisaadhas jedhaniiru. Waltajjii marichaa irratti yaada isaanii kan kennan maatiin barattootaa mana barumsichaas yaada kennaniin ijoolleen keenya erga mana barumsaa Caffeetti galmaa'anii barachuu jalqabanii as waggaa tokko osoo hin guutin jijjiirama amalaa fi naamusaa gaarii agarsiisuu qofa osoo hin taane bilchina sammuu barreessuu fi dubbisuunis fooyya'insa gaarii argaa jirra jechuudhaan akka maatiitti deeggarsa barbaachisu kamiinuu isin waliin jirra waan ta'eef isinis qulqullina barnoota fi naamusa ijoollee keenyaa irratti sirriitti nuuf hojjedhaa jedhaniiru. Waajjira barnootaa magaalaa Ambootti ogeessa inspeekteeshinii barnootaa kan ta'an Obbo Nagaash Hundee akka jedhanitti manni barnootaa bakka dhaloonni boru biyya kana itti gaafatamummaan fudhatee birmadummaa biyyaa tiksu itti qaramuudha waan ta'eef manni barnootaa Caffee mana barnootaa magaalaa keenya jiranii fi waggaa hedduu lakkoofsisaniin olitti qulqullina barnootaa gaariidhaan barsiisaa waan jiruuf ni dinqisiifanna jechuudhaan akka waajjira barnootatti deeggarsa barbaachisu kamiyyuu ni taasisna. Qaamni dhimmi ilaallatus deeggarsa barbaachisu taasisuu qabas jedhaniiru. Barnoota jechuun barreessuu fi dubbisuu qofa osoo hin taane jijjiirama yaadaaf amalaa akkasumas bilchina sammuu fiduudha kan jedhan barreessan boordii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Obbo Kennaa Dheeressaa maatiin barattoota fi hawaasni naannoo abdii egeree biyya kanaatiif dhaloonni beekumsaan gahaa ta'ee akka qaramuuf hordoffii taasisuun gorsa kennuu fi qaamoleen dhimmi barnootaa irratti isaan ilaallatus hordoffii gaarii taasisuudhaan ga'ee isaa bahachuu qabu jedhaniiru. Maddi kufaatis ta'ee guddina biyyaa mana barnootaatti sammuun dhaloota mana barnootaa keessatti qaramu borceessistuu fi eegduu birmadummaa diinagdee fi siyaasa biyya tokkooti. Kanaaf Waldaan Dargaggoota Caffee mana barnootaa babal'isuu fi qulqullina barnootaa eeguu irratti xiyyeeffannoon hojjeta kan jedhan hundeessaa fi pireezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Obbo Sanyii Dashuu kun akka milkaa'uuf maatiin barattootaa ijoollee isaanii gorsuudhaan naamusa gaarii akka qabaatan taasisuu fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi ammoo kaayyoo babal'ina mana barnootaaf qabanne akka milkaa'uuf deeggarsa barbaachisu hunda akka nuuf taasistan jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa maallaqni jalaa saamame birrii miiliyoona 801 ta'uu fi kana keessaa parsantii 78 deebisiisuu ibse. Daldala Itoophiyaa rakkoo siistamaatiin bitootessa 15/2024 isa mudateen walqabatee maallaqa jalaa saamame birrii miiliyoona 801 ta'uu fi hanga ammaatti birrii miiliyoona 623 deebisiisuu beeksiseera. Baankichi carraaqqii maallaqa jalaa saamame deebisiisuuf taasisaa tureen sadarkaa irra ga'ee fi tarkaanfii fudhatame ilaalchi ibsa laateen yaaliin guyyaa jalqabaa irratti taasifame qofa akkaawuntii miiliyoona 10,727 irraa birrii miiliyoona 41.6 deebisiisuu akka danda'ame eereera. Hojii torban darbee hojjetame maamiltoonni baay'een fedhii isaaniitiin maallaqa fudhatan kan deebisan ta'us maamiltoonni 567 ta'an garuu hanga ammaatti maallaqa fudhatan birrii miiliyoona 9.8 akka hin deebisne baankichi ibseera. Magaalaa Finfinneetti awutobusoonni deddeebisa uummataa humna elektirikaan hojjetan tajaajila kennuu eegalan. Finfinneetti awutobusoonni deddeebisa uummataa humna elektirikaan hojjetan yeroo jalqabaaf tajaajila kennuu eegalaniiru. Awutobusoonni kunneen humna elektirikaa yeroo tokkotti guuttataniin hanga kiiloomeetira 370 imaluu danda'u jedhameera. Awutobusoota kanneen tajaajila kan eegalchiise dhaabbata dhuunfaa Velocity Express jedhamu ta'us eerameera. Dhaabbata Balaayinaa Kindee walitti kan hidhaman ta'us himameera. Awutobusoonni hojii
hojii eegalan kunneen Boolee Isxifaanos kiiloo 4 kiiloo 6 Shiroo Meedatti hojii eegale. Kaampaaniin Chaayinaa Weenjuu Niiksin Tireeding Paarkiiwwan Industirii keessatti waraqaa oomishuuf fedhii qaba jedhan. Chaayinaa Weenjuu Niiksin Tireeding Paarkiiwwan Industirii Itoophiyaa keessatti waraqaa oomishuuf fedhii akka qabu ibseera. Kaampaaniin Chaayinaa Weenjuu Niiksin Tireeding kaapitaala investimentii doolaara Ameerikaa miliyoona 300 paarkiiwwan industirii Itoophiyaa keessatti waraqaa oomishuuf fedhii akka qabu agarsiise. Hojii raawwachiisan olaanaa korporeeshinii misooma paarkiiwwanii industirii Akliiluu Taaddasaa hooggantoota kaampaanichaa waajjira isaaniitti simatanii haasofsiisaniiru. Hooggantoonni kaampaanichaas karoora investimentii odeeffannoo bal'aa kan dhiyeessan yoo ta'u, hojii raawwachiisan olaanaa korporeeshinichaa odeeffannoowwan jiddugaleessotaa investimentii korporeeshinichatti argaman onnachiiftuu akkasumas bu'uura misoomaa fi kenniinsa tajaajilaa ilaallatan dhiyeessanii investimentichi akka milkaa'u korporeeshinichi deeggarsa itti fufaa akka taasisu mirkaneessaniiru. Weenjuu Niiksin Tireeding kaampaanii guddaa teessoonsaa Chaayinaa kan ta'ee fi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2011 kan hundaa'e yommuu ta'u, Saawud Arabiyaa, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Iraan akkasumas Asbaarjaanatti faayibarii, seeraamikii, almuuniyeemii fi akaakuu oomishoota adda addaa irratti bobba'ee argamu ta'uusaa odeeffannoon korporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii irraa argame ni mul'isa. Hooggantoonni korporeeshinichaa paarkii industirii Boolee Lammii kan daawwate yoo ta'u, kaffaltiin tajaajiloota bu'uura misoomaa ibsan bishaanii fi teleekoomii paarkichatti dureeyyiif dhiyaatan kan biyyoota biraa waliin wal biratti yoo ilaalamu fooyya'aa ta'uu fi kunis murtee investi gochuuf qaban qooda olaanaa akka qabu ibsaniiru. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.